namni mana daraartu. Maatii keenya maatii kaasuu shoo nagaa waaqayyoon haa ta'u akkam nuuf jirtani nuti nagaa jirraa galata waaqayyoo sinu akkam jirta jajjabaattuu jiru sin biratti maal fakkaatti nu biratti hundi bareeda galata waaqaa egaa har'a mucaa kee argitanii duddarratti argitanii mucaa kee jechuudha keessa jira duddarra isa wajjiin garaa deemarra isa deemaa jira seetanii gurfaa mana hiriyaatiyyaa deemaa jira jechuudha. Baay'ee fagaatu jechuudha nurraa xiqquma siiqaa mana hiriyaatiyyaa deemaa jirra goottaa waliin haa deemnu sini jenna egaa mucaa kee jedha amma mana isaanii bira ga'uu geenye argite mana isaanii bira ga'uu geenye siniin jira manni kun akkana fakkaata akkana fakkaata innaa akkam jirtu naguma jirtu si fayyaa keessanii nu bira hunduu nagaadha galata waaqa akka argitanii argaadee akkatti bareedu safarri. Wah, mana murtee jira. Innaa amma gibbii isaanii bira geenye jirra. Gibbii isaanii bira geenye jira jechuudha. Mana argitan mana murtee jira dhugaa. Borri bitachuu barbaadan. Manni gurguramullee baay'ee jira. Warri bitachuu barbaadan gara keessatti nu dubbisaa rakkoon hin jiru isinitti gurgurra. Egaa obboleewwan kiyyaa kinoo mana hiriyaatiyyaa tan jiraarra mana hiriyaatiyyaan jira jechuudha kinoo hiriyoonni tiyyaa hunduuyyuu na bukkee jiranii egaa isin akkam jirta fayyuma keessanii nuti nagaa jirra galata rabbii hunduu nagaadha nu biratti isin biratti akkam naguma keessanii kinoo hiriyoonni tiyyaallee as jiranii maqaa isaanii immoo ol barattanii kootta'ii maqaa isaanii barattanii isiniin jira egaa. Maqaa keessan baradhaa ka? Si kabajamtoota jaalatamtoota bal'atuu hiriyaa ishiiti nuyi. Kanaaf maqaan koo Daraartuun jedhama. Isheen immoo isheen taa'ee sinitti mana as nu biratti jechuudha hiriyaa teenya bal'atuun isiniin jedha kabajamaa. Ulfaadhaa bulaa. Kabajamtoota bal'atuu teenya nuti isheen hiriyaa teenya ani Masarat Birhaan jedhama as nu bira dhuftee har'a nu bira jirti galatoomaa siin jedha. Nu biratti bashannana oolte iddoo bashannanaatis hin baanne sa'aatiin nu alaa deemee asumatti bashannana mana keessatti jenna. Nama asumatti mana keessatti nyaata waan adda addaa hojjechaa oolle kan erga ganama nufi hagammaatti hin galle isaan immoo yuutuubiin hojjetanii gara fuulduraatti garuu waaqayyoo jedhamoo yuutuubii hin banatanii hojjetanii masuun immoo makaraa jirti jechuudha. Masuun karaa jirti. Isin karaa keessaa shamarranii saniin beektuu miire kana hin jennu karaa biyyee shamarranii sanii innaa waaqayyoo nagaa naa geessu masuunis immoo gaafachi geessee yuutuubii akkuma nama kamii ishiinillee bilbila aayifoonii bittee ishiinis haala yuutuubii taate jechuudha. Innaa kana kinoo baay'ee tokko dasna jedhee irraa mucaa kee wajjin hiriyaati biran jira kaasuma natti gandee ofne kaayee guyyaa hunda mana jenna guyyaa tokko akkana barbaachisuure. Barbaachisa duraanis baay'ee biyya ambaatitti manatti hidhamne ammoo galannaa ta'u akka Itoophiyaa galee kinoo akkatti bashannanaa irra mana walitti irra deemne. Sinillee immoo warri biyya ambaartaan waaqayyo immoo warri gara maatii keessa yaaddan maatii keessatti nagaa sinaa deebisu warra achittis hojii jirtan immoo hojii gaarii madaami gaarii kan badduus taatan isin haalaaffisuu jenna kan. Nutillee jechuudha Daraartuu wajjin biyya Arabaa turree biyya Arabaatitti waan baay'ee arginee udaanis nyaannee maali gisee Arabaa sana wanta baay'ee nyaatanii oduu hin beekin. Waan baay'ee nyaannee waan baay'ee dabarsinee ofumaan dabarsuudha malee. Bakka yeroo wajjin deemnee miira jalqabannee wajjin baay'ee waliin deemnee jechuudha. Walumaan deemnee walumaan galle amma ishiinis kinoo haadha daa'imaa taateerti haadha micayyoo tokkooti kinoo anis haadha mucaati bakka lammata qopheesseera. Dee akka nuyi kanatti nama argatu sinaa godhuu jenna. Ishii mucaa argattee mucoon argadhee sini masuunis mucaa qabdi. Walillee micayyoon qabaa micayyooti yaangafaa siniin jedha. Bilisummaa jedhamti maqaan ishii. Milkiidha. Milkii ishiin bilisummaa jedhamti.
bilisummaa. Gara jenna. Milkeessaa taa'e. Yeroo nu rabbashan argitanii ijoollee. Maatiilla akkuma maatii arabaa san nu godhaa jiran. Innaan nu rabbashaa jiranii kan akka hundumti keessan immoo viidiyoo kana laaltanii laayikii komentii godhaayi. Inna kanatti amma walirra deemnee bashannanaa akka biyya keenyatti kellee erga gallee kinoo nuti maatii horree warri jirtan immoo achi kottas illee galaatoo warri maatii hin qabne ijoolleen qabne. Mitiire akka keenya kanatti fataa jiranii jiraachuudha. Jiruun Itoophiyaa akkam hin deemnu amma? Itoophiyaa wayyan jenna maal hin beekaa? Hin deemnu deemnee hin deemnu. Lammataa dhufu. Maataan lafa bahu. Oromiyaa fi dabalataan haa dhufu hin deemna. Lakki maataan lafa baasnee deemna amma. Lakki hin ta'u hin ta'u. Akkas hin ta'u. Hin ta'uure? Maali baruma hundaa lakki deemnee deemna. Mee biyya Arabaatitti isin keessattuu warra eessa barbaaddate garuu? Nama Dubaayis hojjedheen galee amma Kuweetiin barbaadan jedha. Iyyaa Waaqayyoo ta'e kan. Kuweet bakka namni Kuweet jirtan jechuudha. Karaartuu Abiizaa hojjedhaayi kan immoo Dubaay jirtan bal'atu waayii. Lafa akkuma ta'e deemna Dubaay hojjenneen galle. Dubaay waggaa torba hojjennee galle amma immoo Kuweet barbaadna. Waggaa torba waggaa ja'a. Ja'a torbatti seenne maarree bakka. Tokkuma. Jaafillee torba seennee galle. Ja'a hojjennee jiba torba faan hin jalqabne torba seennee galle ja'a hojjennee miire. Jaafillee tochuudha. Torba seenuudha. Innaa masuunis immoo iyyuu Kuweet jechuudha numa wajjin kanaaf horachi jirtan. Ispoonsara nuu ta'a kabilees. Ispoonsara nuu taa'ii nuti sufuuf kaanee jirra jechuudha. Deemnee hojjenna kan maal goona amma ijoolleen asitti haa guddatu nuti immoo deemnee. Mana zanaa dheegnu akkuma roboota san ijaarreefi. Innaa bakka amma maal hojjechuu deemnu harree silaa mana ijaarre. Makiinaa bituu deemna. Makiinaa bituu deemna amma akkasaan jenna kan. Makiinaa binnee amma bakka maal mana fookisin binna kanaa. Manni ga'e maal godha? Gaa manni makiinaa wayyaa malee. Wayyaa? Makiina kan luka meeqa binna kaa? Kan luka afurii san kaa? Wayyaa ree. Maal jedhamte abbaa duula fakkaattu se? Daamaasiyaa. Daamaasiyaa miti? Shuma san binnannee yaadda. Bakka wayyaa kaanee deemnaare. Eeyyamoo Waaqayyoo. Amma immoo daamaasii yoo binne lammata immoo deebinee maal hojjennaan? Silaa bakka deemnaan kan taa'uun hin jiru bara. Taa'uun hin jiru baay'ee. Maaliif garuu? Maal deemna magudaa? Maal godhee Itoophiyaan jireenyi ishii waddadde waan ta'eef. Saamunaa bitachuu dadhabne. Kana hin deebinaa jechaarra maal jettan isin? Akka saamunaa iyyuu bitachuun hin ulfaatu. Saamunaan birrii 100 galee maal hojjennee bitannaa? Kirbiitinuu kun birrii 10 galte eessaa fuunee binnaa? Mee faradaa sinumti warri biyya laattan. Deemu wayyaa. Deemu wayyan jedhaan. Heerumuun akka beektame. Heerumuun nama nawwaata gisee amma. Birriin nama hawwaata. Warri hin heerumneef maal hawwitare? Kan hin heerumneef illee yaa heerumee too adeemu jedha. Heerumee adeemu? Bakka wayyaa kaa heerumaatuma deema kaa ilma guddaatu maal goonaree sila. Akkas wayya. Birrii ta'uwaattaa itti daraartuuni. Heerumni birrii malee hin bareeddu. Bareeddu. Warri irraa silaa dubartiin achumatti deemtee waggaa. Deema hojjetu illee carraan isaa banameefi. Numa taa'ee maaliif nu eeggata? Yaa hojjetu? Hojjetu deeme. Karaan banameef waan ta'eef. Bakka adeemu kaa irrisi warri irratti saggaa akka anatti murteessina daraartu sin hin jiree garuu. Ana komentii irratti immoo warri nama rabsitaan of eegaa. Maaf nu arrabsu namni hundi karaan banameef isaanis carraa argatanii warri dhiiratillee deemanii carraa isaanii taa fayyadamii yoo mana ijaarre isaan deemanii makiinaa bitanii yoo makiinaa binne isaan deemanii mana ijaaranii jireenyi waliin guddatanii jechuudha. Ijoollee hoo maalitti guddisanii silaan? Ijoollee akka waan jirti akka waan kennee deemu. Akka waan guddisanii? Akka waan guddisanii. Akkas wayyaaree. Akkas wayyan jedha. Garaan danda'a garuu keenya. Sabbataan hidhanna waan ta'u. Garaa alaa kan. Akkas goona kaa. Maali kaa haa deemnu bakka Kuweeti kaa baname jedhanii miire hojiirra noolle malee. Hojiirra noolle malee baname nuun jedhanii. Komentii irratti nu ergaasin. Bakka akka warri Kuweeti jirtan ispoonsara warri nu taatan. Yookiin fiizaa achi hojjedhaa nu erga akka nufnaa masheem torbee tokko bichaa turre. Waaqayyo. Ani garuu deemuun feene. Akkas jira. Daganaan daame biraatti aluu barbaade. Deebitee dubboota bee nama abboo ga'eeti. Wayyaare? Miikina guddatutti. Maali obboleetti osoo argate? Deebitaaf faa. Yookiin amma deemee deebi'uun hin jirtu. Kanumaan deema haara. Achitti safuun hin jirtu biyya ofiitiin namaa caala.
Tormaadha amantaa ta'u ofiitti. Achitti bolaalee ta'a faranjii wayyaatti. Faranjii. Biyya nyaata faranjii nama keenya funtaane ta'a. Maal birrii nu kennaan jettu. Lakki. Nah, entah wasare, entah unjeran. Yatti biyya keenya heerumanii isa wajjin hojii hojjechuu wayyaa jedha araba biyya licaatti heerumur. Araba biyya licaatteeni. Birri nu kennanii bara araboonni kino birri irraa goonee abbaa qabeenyaa nu bu'anii mana nutti ijaaranii kan makiinaan binne hin qabne makiinaatti godhanii kan surreeyyuu hin qabne surreetti bitanii maal? Lakki humna isaaniitii dabqa isaaniitiif kennanii malee waan haasaa kennaniif bitaachaan kennanii birri isaaniitu kanaafuu isaan humna keenya malee waa tola nu kennanii. Hin ta'uure? Hin ta'uun jedhan. Ishii daraartuun erga murteessitee bakka hin ta'u. Koomentii irratti laak sheer godha. Akkasaan kaa jenna la Itoophiyaanis akkana nama gooti kinu. Haa ta'u kaa tamasgeeni maal godha? Kino shaggaa jirra maarre galata isaa fayyaadha waan hundaa caalaa mitiire. Kanaafiyyuu egaa yeroo biraatis immoo wal argina waan ta'eef viidiyoo biraatiin immoo mana bal'attu wajjin wal argina. Viidiyoo biraatiin mana kiyyatti bakka waaqayyo jedhetti wal nu agarsiisa. Hedduu bashannanaa ta'a yookiin mana kiyya ta'a yookiin nuti ta'a wal argina. Kanaaf immoo bakka sin jaalannaa nagaa nuuf ta'i. Ciao. Bye bye. Kino haati mucaat illee bye bye sinin jetti.